Sirallee garraa kun hin gaa hadda bakka gaarii jirta of agarta. TikTok nu dhufte, Facebook nu dhufte, challenge jette, geemii taphataa oolte osoo lammiin kee ay keessatti dhiiga tufee boo. Osoo ummanni kee ay keessatti dhiiga haaq jedhee tuf. Osoo obboleewwan kee keessa dhumaa jiran akka gaarii nurra caffartanii akka waan lammiin tee waan gaarii keessa jirtuutitti nurra bookiftanii taphatu jirtan wal argutti jirra. Wallahi tokkoon kee dhugaan sagalee nuun taane dhugaa jirtu yoo waliin tokkoon kee haqaan dhugaan sagalee nuun taane gaafa kaan ummanni gaafa kaan ay dhufe faana gayyaatanii isaa wajjin iyyitanii akkuma isaan dhugatanii deeman dhugattanii deemtan tokkoon keessan sagalee dhugaa nuun taane tokkoon keessan abboo nuun rifanne tokkoon keessan gartee nuun rifanne nuun rifadha duuti tanaa oliin jirtu yaa ummata keenya ummanni Itoophiyaa kan isin agartan ummanni keessa shidame kun mucaa gartee biyya Magribii kan Morookoo san lubbu akkatti afaan yookaan bulan jiranii dabarsaa jiru yaada dabalataa. Ayyee qeerroo sirrii dhagamaami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Qeerroo shekamaan akkam nagaa. Nagaa galata rabbi akkami rabbi sinaa baasu. Amiin. Bari kamera gauti video Beeko yaa maal jetta Munir? video bakka na deebisin jaane rakkina uummanni keessa jiru harkanii fi huccuu kana bal'isina godhi jechuudha. Bari innillee onnuma ofirraa qaba. Innillee feestaalii ofirraa qaba bar. Ayyee. Akkasiisa deebisa akkas taanaan. Rakkoo miti kalaa sabadoo itti fufaa isin amma warri mana hidhaa jirtan eenyumee sagalee ol fuudha sirriitti. Ani maqaan keessan saddinaan jedhani akkas sheekamaal wanni amma afaan dubbatamu kun akka mootii abdiin jedhellee namni hundinuu dubbata inshallah waan immoo arrabni kun haasa'ee fiduu miti rabbiin immoo argee jira waan nu keessa jirullee bootaa nu jirullee akkas inshallah ummata keenya warri immoo siyu azalatti argamtan warri immoo sagalee kana dhageettan ka ammaa jillee sagaleen kun immoo isin bira gahu wanni immoo ummanni keenya mana hidhaa keessatti dararamaa jiru naman ajjeefne qabeenya namaan hanne biyya isaatti immoo hin dalagadha jedhee haanaa jijjiiramu jedhee abbaa ofii jijjiiruuf biyyaa bahe ijoollee kana hin beektan hundi taatu warri immoo sabaaf salammee as keessa jiru wayita immoo biyya kana jiru ummata gargaaraa ture warra as keessa jirullee sagalee tahaa ture miskiina gargaaraa ture baqattoota gargaaraa ture warri as keessa jiru hundi isaatu namni kiishin isaa rakkataa bira gahin hin jiru ammoo siyu isaasan turakkatee as keessatti sagaleen isaallee qabamee akka afaan hin dubbannellee qabamee akka suura isaan akka afaan hin dubbannellee qabamee akka suura isaan arginamlee qabamee namni duraan suuraa isaa beeytan akka jijjiiramee jiru kuni warra duraan immoo nama sagalee tahaa ture jechuudha. Kanaafuu wanni immoo asitti bu'aa jiru miidiyaa mootummaa ilaallee nu geessan mootummaa biratti Ahmadillee sagalee kana biraan nu geessan hawaasa mootii waan kana naannessullee waan mootii ijoollee kana safaaraa harkaan qabullee sagalee kana biraan geessanii akka immoo sagaleen kun yoo ka isaanillee dhaqqabu taate amaanaa isaanitti yoo ka ilmoo qabaatan taate yoo ka waa irraa bahan taate namni ilmoo qabu namni obboleessa qabu namni obboleettii qabu obboleessa keetii fi obboleettii kee yaadatuuti obboleeyyan har'a asitti afaan isaa qabamee akka sagaleen isaa hin baanellee qaban kana rabbi as keessa akka baasu mootummaa biralleen akka nu geessan amaanaa isin bira inni warri sagalee kana qabu warri immoo afaan qabdu kanamni si hordofu ka miidiyaan si hordofu akkuma sheekamaalaadha sagalee nu ta'an sagaleen isaanii har'aa borillee hin dhukkatanii rabbi isaan haa mul'isu isinis warri immoo sa'atii keessan gubdanii bootaa kanatti argamtan amaanaa wanni nu isin bira kaayannu mootummaa biralleen akka nu geessan qaama mootummaa biralleen akka nu geessan hawaasa biralleen akka nu geessan amaanaa isinitti dhaamanna akka ummanni kun as keessumaa bahu mallaqa nu ergaa hin jenne nyaata nu fidaa hin jenne wan nu isaan hin jennu biyyuma keenna ka waliin dhalanne ka rabbii waja'alnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu nun jedhatanitti akka nu deebistan rabbiin immoo yaa ilma namaa wan nuti isin uumnet isin uumne immoo siyuu gosallee isinii goone maaliif jennaan haa isin wal beektaniif nun jedhe rabbi kanaafuu sababa afaan keenya dhageennuuf isinitti iyyataa jirra afaan keennan isinitti iyyataa jirra warri immoo siyuu sagaleen kun isin